Akkam jirtu hordoftoota Ooroo Teekinooloojii har'a kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe akkamittiin moobaayilii keenya waayifaayi goonee fayyadamuu akka dandeenyudha. Na hordofaa. Jalqaba irratti seetingii moobaayilii keessanii keessa seentu. Seetingii keessa erga seentanii booddee teezeriin kenne poortaabel hotspoot kan jedhu kana tuqxu. Erga tuqxanii booddee poortaabel waayifaayi hotspoot kan jedhu kana hin banattu. Banaa jira. Erga sabantanii booddee seetaap waayifaayi hotspoot kan jedhu kana buqqeeftanii kilik gootu. Jalqaba irratti neetwoork neem sin gaafata. An maqaa Ooroo Teekinooloojii kan jedhutti jijjiire inni kan mataatti qabatee dhufa. Security yoo barbaadan security gochuu dandeessu. Amma afaan hin barbaadu. Sana booddee save jettanii baatu. Erga akkas jettanii baatanii booddee moobaayilii keessan banattu. Moobaayilii keessan moobaayilii biraa bantanii jalqaba erga kan xumurtanii daataa keessantu banama. Daataa erga banatanii booddee moobaayilii namaa bukkee dhuftanii maal gootu waayifaayi moobaayilii namichaa bantu. Qoyaa kaameeraa banne isinitti agarsiisa. As bukkeetti waayifaayi lama jira. MMDA fi Ooroo Teekinooloojii kan jedhu jira. Sana booddee nu maal tuqannaa Ooroo Teekinooloojii kan jedhu kan moobaayilii keenya sana silaa tuqannaa jechuudha. Amma kun Ooroo Teekinooloojiitti konneektii godheera. Amma maal fayyadamaa jira? Daataa moobaayilii koorraa hanga dhiiseen waayifaayi fayyadamaa jira jechuudha. Waan argattaniif galatoomaa.